kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Oromoo Kireetaa Abbii jalatti warroon nu hordoftan akkuma baratame haras barumsa tokkoon qabannee dhiyaanneerra jechuudha. Barumsi har'aa kan maasterii waan haaraa yeroo yerootti fideetiin dhufuu irratti argama jechuudha. Har'aan tana kan maasterii waan fide keessaa akkaataa barbaanneen jechuudha. Vidiyoo yookiin burkaattiin niiw jechuudha. Oduu fakkeessine akkaataa itti wajjannu jechuudha kan isin garsiifnu ta'a jechuudha. Akkasiin tolus abdii qabna jechuudha. Osoo gam barumsa har'aatitti hin dabarin jechuudha. Oromoo chaanal keenya Oromoo Kireetaa Abbiidha. Haaraa taatan gama Oromoo Kireetaa Abbii dhuftan subscribe gochuudha. Erga subscribe gootanii mallattoon bilbilaa isinii baatee iddoo tokkoffaa ol jetturra godhachuudhaan akka yeroo nu barumsa garaagaraa gallakkifne yookiin gadi dhiifne notification isin bira ga'ee irraa fayyadamta. Warroonni nu jalatti argamtan like gochuudhaan share gochuudhaan hiriyoota isaaniis dabarsaan dhaamsa keenya gam barumsa keenya kaarraatitti isin dabarsina jechuudha. Kan maasteriin waan haaraa qabatee dhufeetiin jira jechuudha. Okay, waan haaraa kanas waliin kan laallu ta'a. Kan maasterii keenya keessa ni galla jechuudha. Erga kan maasterii keessan keessa galtanii jechuudha. Iddoo miidiyaa jettu tanarratti kilik gochuudhaan vidiyoo barbaadan san jechuudha. Hin fiddan jechuudha. Vidiyoo hojjachuu barbaadan san erga fiddanii haala kanaan jechuudha. Backgroundii isaa jijjiirachuudhaaf jechuudha. Akkana isinii dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf asirra kilip bitan jettu tanarratti kilik goona jechuudha. Erga kilik goone haala kanaan isinii fida jechuudha. Amma fakkeenyaaf duraaniin hanganuma jira jechuudha. 4 jechuudha. Backgroundii duubaa jijjiiruudhaaf kan nu fayyadu jechuudha. Kanneen kunoo anatu download gaggodhe jechuudha. Haala kanaan download isinis gaggodhattanii jechuudha. Itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Get more tan jettu tanarratti kilik ni gootan jechuudha. Erga get more irratti kilik gootanii haala kanaan isinii baha jechuudha. Erga isinii bahee kan isinitti tole irratti jechuudha. Backgroundii isinitti tole irratti kilik gootan jechuudha. Irra dhukaaftanii haala kanaan nu baheetiin jira jechuudha. Iddoo download jettu tanarratti kilik yoo goone download nu ta'u jira jechuudha. Yoo barbaadanii uf duuba deebitanii kan biraa filachuu barbaadan xiyya kanarratti rukuttoo yookiin dhukaaftu jechuudha. Haala kanaaf duuba nu deebiseera kan biraa filachuu dandeenya. Yoo uf duuba deebi'uu barbaadan X tan jettu irratti erga dhukaaftanii haala kanaaf duuba nu deebiseera jechuudha. Amma backgroundii keenya erga gabbuufanne jechuudha. Waan gabbuufadhee jiruuf haala barbaanneen backgroundii duuba keenya jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya mobaayila backgroundii moobaayilaas hin argama gabbuufadhee jira. Yoo vidiyoo garaagaraa mobaayila kiyyaa hojjachuu barbaade haala kanaan jechuudha hojjachuu danda'an jechuudha. Backgroundii kiyya jijjiiree kompiitara jechuudha. Akkasumas televiziyoona jechuudha. Haala kanaan televiziyoonaan jechuudha. Haala argitan kanaan jijjiiruu danda'a jechuudha backgroundii kiyya. Okay. Amma televiziyoona waan hin barbaanneef jechuudha. Backgroundii biraa irraa godhadha jechuudha. Kan natti tole keessaa filachuudhaan daawwattootiyya. Okay, kanas irra yoo godhattan haala kanaan jechuudha. Backgroundiin isaa akka argitan kana jechuudha. Erga kanarra godhannee kaanee jechuudha. Iddoo layer jettu tanarratti dhukaasna jechuudha. Overlay tan jettu tana erga irratti dhukaasna malee gaman nu geessee gabbuufachuudhaan get more tan jettu tanarratti kilik gootan jechuudha. Haala saniin gabbuufachuu danda'a. Waan gabbuufadhee tureefi jechuudha. Haala kanaan gabbuufadhee jira kunoo akkaataa burkaattiin niiw yookiin oduu jechuudha itti wajjannu jechuudha. Haala namatti toluun kunoo kan gabbuufadhe kana kan barbaadan gabbuufachuu dandeessan jechuudha. Amma kana filadha jechuudha. Erga filadhee haala kanaan na dhufeera. Irra dhukaasaa jechuudha daawwattootiyya. Erga irra dhukaasee bitaa mirgatti harkisa jechuudha. Erga harkisne akkanatti jechuudha waliin geenne jechuudha. Akka ammana harkise kana harkiftanii vidiyoo keessa waliin geettan jechuudha. Raayit jettaniin erga raayit jettaniin haala kanaan vidiyoon keessan isinii taphata jechuudha. Warroota vidiyoo social media garaa irratti gallakiftanii akkasumas chaanalaa yoo haa ta'u haala bareedaa kanaan itti fayyadamuu dandeessanii waa barachuunis barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu ammallee layer tan jettu tanarratti dhukaafna overlay tan jettu tanarratti dhukaafna ammallee
erga dhukaafnee haala kanaan gamannu geesse ammas iddoo duratti deebi'u jechuudha. Erga deebinee barbaadan kanas filachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan erga filannee jechuudha ichisiisna jechuudha vidiyoo keenya jalatti. Haala argitaniin erga qaatanii jechuudha waliin geettan jechuudha. Vidiyoo keessan gamaa gamana harkisuudhaan hanga vidiyoon keessan deemu hunda waliin geettan jechuudha. Haala argitan kanaan jechuudha. Layer jettaniini overlay jennee of duuba deebinaa. Erga of duuba deebinee jechuudha haala kanaan ammas kan barbaanne filanna jechuudha. Haala argitan kanaan jechuudha akkasinii galus abdii qaba. Okay, haala argitan kanaan irra godhanneera ammas gamaa gamanatti harkifna jechuudha. Daawwattooteenna erga harkifne kaane jechuudha. Haala kanaan right jennaan jechuudha. Haala argitan kanaan jechuudha. Ammallee layer jennaan jechuudha. Overlay jennaani haala kanaan nu baha jechuudha. Erga nu bahe ammas iddoo kana deebifna filanna jechuudha kan nutti tole. Erga filanne jechuudha right jennaani haala kanaan garsiisna jechuudha gara jalaatitti. Yoo barbaanne ol baasuu dandeenya. Haala kanaan jechuudha erga goone jechuudha right jennaani gamaa gamanatti butuudhaan vidiyoo keenya waliin geenna jechuudha daawwattooteena. Okay, erga vidiyoo keenya haala argitan kanaan erga waliin geenne jechuudha daawwattootiyya. Haala argitan kanaan haala namatti tolu kanaan itti fayyadamtan jechuudha. Fakkeenya haala argitan kanaan jechuudha vidiyoo bareedaa fide hojjachuu dandeessanii. Yoo barbaadan kana delete irraa goona jechuudha. Yoo barbaadan haaluma kanaan hojjachuu dandeessan jechuudha. Yoo barbaadan layer jennee of duuba deebina ammas fakkeenya overlay jenneeni ammas jechuudha. Kan barbaadan bifa diimaa kanas yoo barbaadan kanas jechuudha. Waan barbaadan kun akkuma argitan kana filattanii irra godhachuus dandeessan jechuudha. Kan biraa gosti garagaraa yookiin halluun garagaraa ni jira. Kan barbaadan irra godhachuudhaan haala namatti toluun vidiyoo barbaadan hojjechuu dandeessan jechuudha. Erga kaatanii jechuudha gabbuufachuu qofa malee wanni biraa hin jiru jechuudha daawwattooteena. Okay, barumsi keenya kana fakkaata. Hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaatti nu tura jechuudha. Barumsa biraatiin kan maasterii kana irratti xiyyeeffannee kan isinii dhiyeessinu ta'a guyyaa biraatiin. Horaa bulaa nagaatti.